Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kam jirtan hordofan kiyya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan egaa nageenyi kiyya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Egaa viidiyoo har'aa kana keessatti namoonni Qur'aana tokko asiin dura maxxansee ture akkas waan gara waggaa lamaanatti fakkaata. Koomantii Qur'aana sanii irratti Qur'aana san keessaa nuuf ergi yookiin ammoo deebii nuuf hojjedhu jettanii gaafii garagara naaf kaastan jechuudha. Keessattuu Qur'aana eessaa akka argachuu dandeettan jechuudha. Iddoo kamirraa akka argachuu dandeettan deddeebiidhaan namoonni hedduun koomantii irratti na gaafatan jechuudha. Tole Qur'aanni sun dura Google Play irra ture jechuudha. Garuu amma waan irraa kaasaniif hin beeku Google Play Store irra hin jiru jechuudha. Ture jira hanga irraa kaasan. Kanaaf Qur'aana san akkamitti akkasiin deebitanii argachuu dandeettanis ni garsiisa jechuudha. Qur'aanni sun isa kanaa jechuudha. Tafsiira isa jedhu kana jechuudha. Qur'aanni kun isuma kana. Qur'aana kana akkamitti akkasiin gadi buufattanii itti fayyadamuu dandeettan yookiin ammoo irraa barachuu dandeettaniinis garsiisa jechuudha. Tole maal gootu Qur'aanni kun Google Play irra hin jiru. Kallattiidhumaan browsera fayyadamtan yookiin ammoo Google Chrome keessanirra ni galtu jechuudha. Tole Google Chrome keessan erga haala kanaan irra galtanii booda iddoo sarchii kanarratti maal jettanii katabdu tafsiira Qur'aana afaan Oromoo jettanii katabdu jechuudha. Tole haala kanatti tafsiira Qur'aana afaan Oromoo jettanii erga katabdanii booda asirratti maal argattu? Jalqaba irratti tafsiira Qur'aana afaan Oromoo for Android download kan jedhu kan argattu jechuudha. Yoo asirratti hin argatin yookiin ammoo yoo isa kana asitti hin argatin jechuudha, bakka kanatti isa kana yoo hin argatin maal gootu? Haala kanatti ol harkisuudhaan gara gadii irra ni barbaaddu jechuudha. Qur'aanni kun isa kana jechuudha. Tole sana booda erga argattanii booda yookiin ammoo erga Qur'aana kana irra dhuftanii booda maal gootu? Al tokkoof Qur'aana kana irratti yookiin ammoo tafsiira Qur'aana afaan Oromoo kan jedhu kanatti al tokkoof ni cuqaastu. Sana booda fuula itti aanu irratti isin dabarsa. Akkuma isin agartan Qur'aanni kun isa kana jechuudha. Piroofaayiliin isaa yookiin ammoo loogoon Qur'aana kanaa isa kanaa jechuudha. Tole erga inni fuula kanatti haala kanatti isin dabarsee booda asirratti iddoo daawulood jettu kanatti al tokkoof deebitanii ni cuqaastu. Sana booda yoo beeysoota garagaraa yookiin ammoo mallattoo kana isinii fide maal gootu? As mallattoo X gubbaadhaan argamtu. Bitaan haa argamtu, gara mirgaatiin argamtu, bakkuma argamtetu haa argamtu. X kanarratti cuqaasuudhaan irraa deebitu yookiin ammoo mallattoo san irraa deebitu. Deebitanii ammas maal gootu? Daawuloodii kanarratti cuqaastu. Daawuloodiin kun deddeebiidhaan isin deddeebisuu danda'a yookiin ammoo hanga bakka inistoolii isiniif banu yookiin ammoo inistaal iddoo gootaniin kana isiniif banu deddeebiidhaan isin deddeebisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin maal gootu? Yoo inni deddeebiidhaan isin deddeebise irra deddeebitanii yaaltu. Irraa duubatti deebitanii irra deddeebitanii yaaltanii hamma inni fuula kana isiniif banutti isteepii isaa sirriitti eeggachuudhaan beeyisa sana yoo beeyisa irra isin fide beeyisa mallattoo X irra cuqaasuudhaan irraa duubatti deebitanii iddoo daawuloodii irra cuqaaftanii fuula kana isiniif fide asirratti anama already install dura godhee jira jechuudha. Isin ammoo install kan jedhu isiniif fida install gootanii gadi buufattu jechuudha. Fakkeenyaaf anama mee uninstall yookiin ammoo delete godhee asumaan isin garsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf uninstall godhee uninstall tahaa jira. Kun amma installii na gaafata yookiin ammoo akkuma isin agartan iddoo kanarratti install godhi yookiin ammoo gadi buusii naan jedha jechuudha. Idduma kanarratti iddoo installii kanarratti cuqaasuudhaan gadi buustu yookiin ammoo gara iskiriina bilbila keessaniitti gadi buufattu jechuudha. Akkuma isin agartan asirratti kun naaf lakkaa'utti jira yookiin ammoo install naaf ta'utti jira jechuudha. Amma install yookiin ammoo gadi naaf bu'ee xumuramutti obsaan eega. Shabakaa kiyyattu xiqqoo harkifataa obsaan eega. Sakandii muraasa tofe. Tole obsaan eega. Kun amma install godhe install tahee yookiin ammoo gara iskiriina bilbilaatti gadi bu'ee xumuramuudhaaf qophiirra jira yookiin ammoo sakandii muraasa qofa fudhata jechuudha. Kun akkuma agartan install tahee xumuramee jira yookiin ammoo gadi bu'ee xumuramee jira. Oppiin haala kanatti oppiin gootan ni ilaaltu.
sana booda quraanni kun isiniif banamaa jechuudha yookiin ammoo haala kanatti isiniif banamaa. Akkuma agartan suuraa Faatihaa jedha akkanatti hiikamee jira jechuudha. Suuraan Faatihaa fakkeenyaaf suuraa Faatihaa jedha. Okey, suuraa Faatihaa jedha makkatti bu'e jedha. Suuraan Faatihaa makkatti bu'e jedha. Haala kanatti isiniif yookiin ammoo isiniif hiika jechuudha. Hiikaa isaa warroonni irra deebiidhaan ilaaluu barbaadan yookiin ammoo namoonni dura viidiyoo san hubatin haala kanatti irra deebitanii viidiyoo kana daawwachuudhaan haala kanatti irraa hubachuu dandeessu jechuudha. Akkanatti suuraadhaan jira. Suuraa barbaadan yookiin ammoo suuraa irraa qaruu barbaadan sana irra deemtanii haala kanatti banachuudhaan yookiin ammoo suuraa san irra galuudhaan suuraa irraa barachuu barbaadan yookiin ammoo dubbisuu barbaadan san irra galuudhaan haala kanatti suuraa san dubbiftu hiika isaa wajjin jechuudha.